Hayyee amma gara sagantaa kiyyaatiin deema. Akkuma beekamu warri gandummaa tana ooftanii ajandaa Oromoo, ajandaa lubbuu, ajandaa saba baraaruu, saba balleessuu deebiftan rabbi isin haa balleessuu jenna jechuudha. Keessattuu warri rabshaa Harargee fi Arsii kana kaaftan osoo isinitti iyyinu osoo tattaa isiniin jennu osoo dhaabbadha gaafa walleen sun baaturraa dhaabbadha sheekaa butaa isiniin jiru dabeesni hoolaan gariin asirra baheetii akka waan nama Arsii wallisu jibbutti dubbachuu ture jechuudha waan Arsii jaalatu. Arra gatiin namni kafalaa jiru kun gatii tana hundaa jechuudha. Isaan Kadiir Martuutiin dorgomna, Kadiir Martuutiin akkana taana, Kadiir Martuutiin miixirqishoo taana. Jaaniiti gartee wallee fuudhanii sabitti ollaa Kadiir Martuu yoo kan dorgomtuun taate hojiin dorgomtaan malee gartee nama gandee faarsuun isaanin dorgomtu jechuudha. Gandee gaafa dhaabbadhaa isiniin jennu rakkoodha. Maaliif saba kana diiguu deemanii keessattuu Arsii fi Harargee maaliif wal lolchiisuu barbaadanii jenneeti asitti waan jiru isinii himne. Ajandaa moo sheeyxaanticharraa kenname hoggi namni waa isinitti himu isiniin galu. Hanga nooraan adiyanii waa takka isiniin galu. Jaldaabni Jaawar Mahammad Harargee fi Arsii janii yaada yoo isaan kana jalaa balleessine qabsoon tun ni gufattii janii yaadanii arraan dubbadeen. Asii jazbaa afaan hidhaa hunda maarree keenya miixirqishoo keenya miilliyoo keenya jettanii waan jireenya fiituu jijjiiruu dadhabe asii kana jala yaataniiti arra sadarkaa gartee namni qawwee wal gubbaa dhaabbatu geessanii jechuudha. Osoon iyyuu mee ajandaan dheengadda lidatu Jaawar maarree ajandaan guddaan sadarkaa biyyaa sun bakka harkatee ajandaan silaa mootummaa tana yaachisu ajandaan gartee mootummaa tana gartee kursii isii raasu waan boo'edaan gowwaa bar jecha kana arraan jennaan si gale wallaalaan si deeggarurra yoo si morme irra si fayyadaa si gale waan isii dha'ullee firraan gartu sadarkaa yoo namni Oromoo tokkollee si arrabsee si dhaye baqannee gartee amma qabsoo teenya finiinsuu qabnutti maarree nuun jedhan miixirqishoo nu godhan miilliyyoo nu godhan jettan si gale. Adeero kun bu'aa takkallee qabu jechuudha. Warri arra isin geestiin naqattanii akkana waliin godhatan keessattuu namicha carcar juusan faa kaayiroo tana taa'u. Ka ozoon haasidummaa hudduu tana lafa rigee bultii namaa diiguu hudduun isaa sujuuda baafte. Ka gartee Hararguma tanaa bakka meeqa dha'ee maarree gannuudii isaa carcar gannuudii isaa juusa mee carcar barra. Carcar jechuu isiniifin hima carcar jechuun lafa seenaati bar lafa carcar xerroo jechuu dhageessanii takka pentaagoon Oromooti bar sigale handura Oromoo lafa bar seenaan teenyarraa madditee bar sigale an biyya carcar jaamtuu sin dhageenya takka sigale carcar lafa gootaa lafa seenaa iddoo Harargeettiin beekaa jechuudha an Harargee takkaan beeka malee Harargee bahaa dhiyaa jaantan hin beeku Harargeen takka sigale. Maarree gannuudhiisa miixirqishoo gannuudhiisa dabeesni kanneen warri gartee namicha gororee dabalatee warri gartee gandummaan Harargee diige kana gaafa isiniin jennu namni Harargee diigee isinit dhufe isiniifis faayidaan qabu andugaan isiniima ayyooniin Harargee diigee dhufe faayidaa takka isiniin qabu tokkummaa Harargee yoo hin neeyne ifi immoo kanaan masruufa firraa kafalan kanaan jiraatan. Wallaalaan kiyya garuu qabsonnaa jiraa jaasi gale. Hakkanaa kana faa wajjiini ajandaa baafattanii sanuu Jaawar fa'a deeggarree yetti gariin. Waan Jaawar dalagurratti akka piippiin itti fayyadamtu gartee dalagaa Jaawarirra dhagaa guuraati Jaawar Mahammad piroofaayila godhattee teessi. Qalbii khazzaab yaa akhi. Gale. Bar lolli kun eenyu caalaa qabsoo arra Jaawar oofu jiru miidhaa bar. Nuti loluu gabbaaneeti loluu wallaalle. Nuti gabbaaneeti gartee
deemaa firraa dhorkaa jennee lola labsuu wallaalle qabsoo tana nu harkaa miidhaa waan oofu jirru tana wanni inni fayyadu sheeyxaanticha kana fayyadaa jenneeti dhaabbadhaa subhaanallaa jenne sigale afaan arabaa hundaan kadhannee afaan oromootiin kadhannee dursaan ijoolleen galatoonfachuu barbaadu ijoollee gaara jirtu san ozoon qawwee harkaa qabdu dhaabbadhaa namni jennaan dhaabbatte san thank you sigale hoolaan warra biyyaa Awurooppaatii fi Ameerikaa jiru malee hoolaan isinii miti isin goota sigale hoolaan ka asii gartee ijoollee miskiinaa leenca darbee sigale ati leencaa deemi loli juun san gartee falii diiyaaspooraa biyya guddatteen jira jaa falii biyya mirgi namaatti eeggamuun jira jaa sigale hoolaan gartee warra asii leenca darbu sani malee isin hoolaa miti osoon ibidda harkaa qabdanii osoo waan feetan godhuu dandeessanii ol baanee dhaabbadhaa isin jennaan dhaabbattan sigale thank you galatooma sigale galatooma arra sadarkaa wallagga fannootti ijaaranii wallagga karaa afraniin dhumu jirtu dhumaatii ummata wallaggaa san namni dubbachuu jiru jira buqqaatii karrayyuu namni dubbachuu jiru jira buqqaatii shawaa keessaa namni dubbachuu jiru jira sigale jira ajandaa kana eenyu baase eenyu gargaaru jirtan saduu ummata oromootiif sagalee taana maarree oromootiif sagalee taana siin jedhufe ajandaa diinaa geggeessaa sigale ummata oromoo kamiin ummata oromoo irra sagalee ta'u jirta mee arsiitamiif sagalee ta'u jirta harargeetamiif sagalee ta'u jirta ifiifuu isaan irra sagalee ta'u jirta kijibdoota gandi keessan kan isin jaalatan tokkolleen hin jiru silaa ganda keessan jaalatanii ka ganda balleessu jiru san baankii fi taankiin ganda gubbaa taa'ee ganda balleessu jiru san kana tirra qabsooytee firraa kaasuu dandeessu warra isarra qabsaa'u jiru dura gufuu ta'u jirta jechuudha rabbi si haa buqqisu saba kana dura ka gandummaan onnee isaa keessa jirtu rabbi si haa balleessu onnee teessanii wajji ish si jedhe hay arrabar oromoon bar beenyaa malee buqqa'u jirti bar biyyarra sigale oromoon beenyaa malee buqqa'u jirti bar sagalee jaarmaan makkatabu jiru tana eenyu tokko quba qabaachuu jira wal arrabsu manaabaluuti arrabnee isatti oowwaadha manaabaluu dhaynaa hoottaachi wal arrabsinaa kana jirtanii bar gowwaa bilisoomsuu caalaa wanni ulfaataa hin jirtu beek gowwaa bilisoomsuu caalaa wanni ulfaataa addunyaa tanarra hin jirtu andugaan isinii sigale akka waan numaatu war maarree jaanii hidhii cicciniin yaa bar gootichi bada goota haa dharaawu sigale ish si goota maalii miti tun hay mee dhiira taatu ati dhiiraami mee deemiitii sheeyxaanticha baankii fi taankiin haadhatee buqqisu jiru obboleettii ta'e gudeechisu jiru mee kana dubbadhu hay ganda kee jaalattaami gandi kee buqqa'u jira sigale ati hararge jaalattaami sirritti waynuma jaalatta harargeen bizinasa dhabdee zeeroo finfinnee tana keessaa namni sadaqaa kadhachuu jiru afaan harargeetiin adaamaa keessaa afaan harargeetiin kadhachuu jiran sigale ati arsii jaalatta waynuma jaalatta arsii dheengadda si duratti harreerra fe'anii ajjeesanii oofan mee deem gumaa san baafadhu sigale riira kun olaal biyya guutuu buqqisanii gurguran mee deem tana deeffadhu sigale kijibdu akkanumaatu akka waan arsii dhimmamoo akka waan harargee dhimma ja'a taa'ee sigale laayifii tana dhalaa tana if duroo guuteedha dhalaan meekaappii godhe itti buddi leenca keenya haya leenca keessan itti isinii mudde mee biyya tam isinii cabse diina kam isinii jeese daangaa kam isinii kabachiise sigale mee daangaa kam isinii kabachiise biyya tam isinii wanta godhe fidi meegaa Walaikum salam jal zizo so dhaabbadhaa hoggii namni isinii jee dhaabbadhaa anamma duraan maqaa isinii baase isin waraana jeneraalli dhaaphaa jennaan dhaabbadhaa isiniin jenna
ummata fooloo guddifachuu deemu, ummata gartee giiftii deemu, ummata dhalarratti haasawaan beekaa if garsiifachuu deemu kana jala yaatanii wanni isin waliin buutaniif hin jirtu. Sigale. Qabsoo arra oofamu jirtu sana warri arra gandaan xiqqeesh takka jecha tokko gandaan dubbattu. Qabsoo arra Oromoon godhu jirtu. Qabsoo woboon gaara keessaa kufuuf jirtu. Tanarra dhagaa dabalu jirta. Ati ba'aa Oromooti malee qabsaawaa Oromooti miti. Sigale. Haga namni gartee hayyoonni isinii qaanfachuu jiru. Haga hayyoonni isinii bilbilu jiru wayii if quba qabdanii. Sigale. Haga hayyoonni isinii gubatu jiru wayii if quba qabdanii. Ajandaa hayyoonni gaffideerra mariif dhiyeessuu barbaadu hunda walqaluu eegaluudhaan balleessitanii jechuudha. Osoon piippiin galatoomaa isiniin hin jenne miseensa piippii taatanii dalagu jirtanii jechuudha. Bara osoo piippiin sunilleen isin quba qabaattee osoo piippiin sunilleen galatoomaa ishee hoogganaan piippii sheeyxaantichi isiniin jee gaariidha. Galata tokko malee Guus Kadir